Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota koo kabajamoo. Kun barnoota herreegaa kutaa 8ffaatii Gilgaala 5 takkarraa mee gaaffii takkaffaa haa daleenyu. Gaaffii takkaffaan yeroo daleenyu gaaffii tokkoffaa yoo safarri kofoota keessa rog-sadee 2 beektaa 3 beektaa fi 4 beektaa ta'an tokkoon safara rog-sadee kana barbaadi jaa. Tokkoon safara kofoota rog-sadee kana barbaadi jaa. Rog-sadee kana asii 2 beektaa yoo jenne 3 beektaa fi 4 beektaa yoo jenne egaa ida'amni safara kofoota keessa rog-sadee digirii 180 jennee turre. Kanaaf 2 beektaa ida'uu 3 beektaa ida'uu 4 beektaan wal qixa 180 ta'a. Wal qixa digirii 180 ta'a. 2 ida'uu 3 5 ida'uu 4 9. Kanaaf gaafa 9 beektaan wal qixanii ta'a 180 jala 9 farra gamalachuuttu 9 ni badaa beektaan wal qixanii ta'a. Okay, 0 lafa dhiifannee 18 9 yoo hirree 2 ta'a. 0 takkitti bira finna beektaan wal qixa 20 ta'a jechuudha. Kanaaf gaa kofoota tokko isaanii gaafa barbaadnu asitti 2 beektaa bakka jiru sanitti 2 baay'isuu 20 wal qixanii ta'a 40 asitti immoo 3 beektaa bakka jennu sanitti 3 baay'isuu 20 wal qixanii ta'a 60 digirii. Asitti immoo 3 beektaa bakka jennu kanatti 3 baay'isuu 20 4 jenna 4 baay'isuu 20 wal qixanii ta'a 80 digirii. Kanaafuu tokkoon kofoota kana inni jalqabaa deddama 2 baay'isuu 20 wal qixanii ta'a 40 2 baay'isuu 3 wal qixanii ta'a 3 baay'isuu 20 wal qixanii ta'a 60 akkasumallee 4 baay'isuu 20 wal qixanii ta'a 80. Akka kanatti gaafa walitti idaanu 40 ida'uu 60 100 ida'uu 80 wal qixa 180 ta'a jechuudha. Thank you.